har'ammoo kan nuti walii wajjin ilaallu boqonnaa 3 kana lakkoofsa 14 kaasee kan jiru mee hanga xumuraatti nan dubbisa hanga 19tti jechuudha. Hanga 19tti wajjin ilaalla isa kana nan dubbisa sana booddee as keessatti immoo Phaawulos akkamittiin namoota warra Efesooniif akkamittiin akka inni dhimmu maal akka isaan hubachuu otoo hubatanii akka inni barbaadu as keessa walii wajjin ilaalla mee nan dubbisa akkas jedha. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Sanyiin waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalatti hiddaa fi hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gad fagaatus hubachuu akka dandeessanii fi jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha jedha. Heertuun hamma yoona ani dubbisaa jiru kun lakkoofsa 14 irraa kaastanii hanga 19tti 14 irratti ani waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha jedhee jalqaba. Lakkoofsa 19 irratti ammas nan kadhadha jedheetu xumura jechuudha. Kanaafiyyuu Phaawulos waa'ee warra Efesooniif hammam akka inni dhimmuudha iddoo kanatti kan nuti arginu. Kanaan dura Efesoon boqonnaa tokko keessatti Phaawulos saba sanaaf akkamittiin akka inni kadhatu, akkamittiin akka inni dhimmu arginee ture. Keessumaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 16 hanga 19 jechuudha. Lakkoofsa 16 hanga 19. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 16 hanga 19 maal jedha? Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis si yaadachuu hin dhiifne jedha. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha jedha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti jedha Phaawulos. Kanaafiyyuu Phaawulos waa'ee warra Efesooniif hangam dhimmee akka inni kadhatuudha as keessatti kan nuti arginu jechuudha. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 16 hanga 19tti yoo dubbistan akkuma Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasee hanga 19tti jiru kanaatti Phaawulos saba sanaaf mata duree dhimmee isaaniif kadhatu qaba jechuudha. Akka isaan hubatan kan barbaadu. Dubbiin kun anaaf isiniin illee hedduu nu barbaachisa. Garuu Phaawulos iddoo kan biraatti maal jedha isinitti fakkaata? Ibroota keessatti deemtanii yoo ilaaltan anaan hedduu na ajaa'iba waan kun. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha jedha. Yaa obboloota kana akkasiin xiyyeeffattan nan barbaada. Maaliif jennaan amma wanta Phaawulos jechaa jiru sirriitti mee qalbifadhaa. Waan tokko hubachuuf daagii ta'uun gaarii miti jechuudha. Isin galee? Phaawulos akka sabni sun dhimmeeti akka isaan hubatan kan barbaadu qaba jechuudha. Akka isaan hubatan dhimmeetu waa'ee kanaaf yeroo hundumallee Waaqayyoon isaaniif kadhata jechuudha. Efesoon boqonnaa 3 kana lakkoofsa 14 irratti egaa waa'ee kanaaf jedheeti jalqaba. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadheen abbaanan kadhadha jedha. Waa'ee kanaaf yookiin sababii kanaaf kan jedhu jechuudha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 maal jennee jalqabne waan kun qorannaadha waan ta'eef waan kana wal bira qabdanii akkasiin ilaaltan waan hin barbaadu.
Phaawulos boqonnaa 3 Efesoon kana boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti sababii kanaaf jedheeti jalqabaayyuu. Akkasuma boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kana irratti egaa waa'ee kanaaf jedheetu jalqaba ammas jechuudha. Akkuma kanaan dura dubbanne immoo sababii kanaaf yookiin waa'ee kanaaf jedha taanaan wanti inni dubbachaa jiru kun waa'ee wanta kanaan dura dubbataa tureeti irratti xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu waa'ee kamiif jechuu nu gaafataa jechuudha. Keessumaa ol deebitanii gaafa lakkoofsa 9 dubbistan akeeki dhokataan kan bara xumuraa keessatti Waaqayyo saba isaaf mul'isuu barbaadu akka jirudha kan inni kaasu. Akeeka dhokataa karaa waldaa kiristaanaa warroota bantii Waaqaa keessa jiraataniif illee warroota bantii Waaqaa keessatti aangoo qabu jedhamanii sodaatamaniif illee akka inni beeksifamu wanta barbaadu qabanna. Sababii kanaaf jedha. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee nan kadhadha jedha. Inni kun garuu gama lamatti kan darbudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu jechuudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu. Wanta dugda duuba darbe qofa osoo hin taane waan itti aanee dhufuuf illee dhaabbata. Waa'ee kanaaf kan jedhu kun jechuudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu wanta itti darbee dhufuuf illee ni dhaabbata. Maaliif jennaan itti aanee kan jiru mata duree kadhannaa isaa sirriitti ibsa waan ta'eef jechuudha. Waa'ee maalii kadhata Phaawulos yoo jenne itti aanee waa'ee kadhataati kan dubbatu waan ta'eef waa'ee waan kadhatu sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Gara fuulduraattis hin taa'u kun. Achiin maal jedhaa? Sanyiin Waaqa keessa jiraatuuf sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan hin waamama jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Sanyiin Waaqa keessa jiraatu isumaan waamama. Sanyiin lafarra jiraatus isumaan waamama. Ergamoonni Waaqayyoos kan isaati. Amantoonni lafarra jiranis kan isaati. Kan Waaqayyooti jechuudha hundumtuu. Kan abbaa tokkooti jechuudha hundumtuu. Kana jechuun warri Waaqarra jiranis warri lafarra jiranis maatii tokkicha jechuudha. Akkam namatti tola dhugaa. Warri Waaqarra jiranis warri lafarra jiranis maatii tokkicha. Hojii keessattis ergamoonni Waaqayyoos hidhata hojii amantoota warra lafarra jiraniiti jechuudha. Ibroota keessatti Ibroota boqonnaa 1 yoo dubbistan Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irra yoo dubbistan sagaleen kun dhagahamu. Sagaleen kun dhagahamu. Dhagahama. Okay. Sahay rakkoon silkii kee neetworkii kee bira natti fakkaata. Lakkoofsa 14 Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14 yoo dubbistan maal jedha? Isaan kun jedha ergamoonni Waaqayyoo jechuudha. Isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman mitiiree jedha. Kanaafiyyuu ergamoonni Waaqayyoo hafuura hojii warra fayyina argachuuf jiraniif anaaf isiniif hojjetanidha jechuudha. Kanaafiyyuu hojiin isaan hojjetan hojiin addaan jiru. Waa'ee fayyina dhala namaatiif kan hojjetan isaanillee. Mul'ata Yohaannis deemtanii yoo dubbistanis ergamaan inni Yohaannisiif mul'ata itti argisiise booddee irratti gaafa Yohaannis itti sagaduuf jedhu akkas gochuun siif hin ta'u jedheen. Ani siifi warra akka kee jiran hundumaaf illee ani hidhata hojiiti jedheen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 9 fi 10 yoo dubbistan jechuudha. Lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Ergamaan sun kanarratti isaaf sagaduudhaaf miilla isaatti nan kufe jedha Yohaannis. Inni garuu kana gochuun siif hin ta'u. Ani siif obboloota kee warra isa Yesuus dhugaa bahetti qabamaniifis hidhata hojiiti. Waaqayyoof sagadi jedha. Hidhata hojii. Kanaafiyyuu Phaawulos lakkoofsa 13 irratti sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan waamama jedha. Bakka isaan maatii tokkodha jechuu isaati. Ergamoonni Waaqayyoos Macaafni qulqulluu maal jedhaa? Ani hedduu kan natti tolu jechuudha. Ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa jedha. Maal? Ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa. Ergamoonni ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa jedhamanii. Aniif isinoo ilmaan Waaqayyoo warra lafarraa.
Isin galee kanaafiyyuu abbaan keenya meeqa jechuudha. Abbaan keenya tokkicha jechuudha. Maatii tokko miti jechuudha. Warri lafarra jiranis warri waaqarra jiranis hundinuu isumaanii waamama jedha. Akkam akka namatti tolu dhugaa. Maqaa waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Sana booddee lakkoofsa 16 irratti waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha jedha. Na Phaawulos waa'ee namummaa keessan isa keessaa jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa. Jecha kana Phaawulos as qofatti miti kan inni dubbatu. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa kan jedhu kana namummaa keessaa waan jedhu kana Phaawulos as kana bichaatti miti kan inni dubbatu. Iddoo biraatti illee Phaawulos irra deddeebi'uudhaan waa'ee namummaa keessan isa keessaa namummaan keenya inni keessaa jechuutiin irra deddeebi'ee haasa'a. Fakkeenyaaf Qorontoo isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbistan. Qorontoo isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbistan. Kanaafis nuyi matumaa abdiin kutannu namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haara'aan adeema jedha. Namummaa keenya isa keessaa kan jedhu jira jechuudha. Eenyummaa keenya isa hafuuraa jechuudha. Eenyummaa keenya isa hafuuraa. Har'aa bor haaraa adeema kan jedhu. Namummaan keenya bakkee kan jennu foon keenya kun jechuudha. Foon keenya kun gadhumaa yoo adeeme, dulloomaa yoo adeemne yookiin immoo humna dhabaa yoo adeemne dhukkubsachuutiin miidhaa addaarra yoo geenye namummaan keenya hafuurri keenya garuu yeroo hunduma haaraa amalli keenya yeroo hunduma shaakalli keenya guddachaa deema jechuu Kiristoositti. Isinii galee? Kanaaf Phaawulos maal jechaa jira? Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf nan kadhadha jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf. Eenyummaa hafuura keessaniif nan kadhadhaa jechuudha. Maal akka inni ta'uuf? Abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf. Hafuura qulqulluutiin humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf. Waa'ee hafuura qulqulluu fi humna jedhu kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waan kana dubbatee ture. Yeroo hafuurri qulqulluun isiniif dhufu maal argattu jedhe Yesuus? Humna guutuu argattu jedhe Yesuus. Hafuurri qulqulluu yeroo isiniif dhufu. Yeroo inni isiniif dhufu humna guutuu argattu sanaanidha kan isin wangeela kana iddoo hundumaatti kan isin lallabuu dandeessan jedha. Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yoo dubbistan maal jedha? Isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu sirra bu'u humna godhattu jedha. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti illee dhugaa baatuu koo naaf taatu jedhe Yesuus. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti immoo kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti waaqarraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu Macaafni qulqulluun maal nutti himaa jira jechuudha? Eenyummaan keenya hafuura, eenyummaan keenya inni keessaa jechuudha. Eenyummaan keenya inni hafuura maaliinidha kan inni humna argachuu danda'u? Hafuura qulqulluutiinidha jechuudha. Isin galee? Kanaafiyyuu Phaawulos iddoo kanatti abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha kan inni jedhuuf kanaaf jechuudha. Sababni isaa maaliif? Phaawulos waa'ee barbaachisummaa hafuura qulqulluu jireenya kiristaanotaa keessatti hammam hafuurri qulqulluun akka barbaachisu sirriitti beeka waan ta'eef kan inni akkas jedhu. Inda'uun namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne inni kan Kiristoos miti iddootti jedheeru qaba Phaawulos. Namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabu taanaan inni kan Kiristoos miti iddootti jedheeru jira. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 yoo dubbistan, Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 yoo dubbistan, hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Argitanii?
namni yoo hafuura Kiristoos of keessaa hin qabu ta'e inni kan Kiristoos miti kan jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu Phaawulos waa'ee barbaachisummaa hafuura qulqulluu ni beeka sirriitti. Kanaafiyyuu abbaan hin kadhadha yeroo hundumaa isiniif jilbeenfadhee jedha. Yaa obboloota hin kadhattu Waaqayyo hafuura qulqulluutiin humna akka isiniif kennuuf. Eenyummaan keessan inni hafuuraa yeroo hundumaa akka guddachaa deemuuf, humni keessan jabaachaa akka deemuuf ni kadhattu. Waaqayyoon hafuura keenya irratti dhangalaasi jettanii hin kadhattu. Hafuura qulqulluu naaf kenni, dibata hafuura qulqulluu naaf kenni jettanii hin kadhattu. Yoo akkas ta'e dhuguma isin kan Kiristoos miti taanaan garuu of qorachuun baay'ee gaariidha. Yesus maal jedhee yeroo tokko waa'ee kadhataa bartoota isaa yeroo barsiisu akkaataa akkamitti akka isaan kadhachuu qaban erga isaanitti himee booddee keessumaa yeroo hundumaa otoo addan kutiin kadhachuu akka qaban erga isaanitti himee booddee isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniitiif kennaa gaarii kennuu erga beektaniiti abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kenna jedha. Hedduu namatti tola dhugaa. Warra isa kadhataniif Waaqayyo maal kenna jechuudha? Hafuura qulqulluu hin kenna jechuudha. Garuu warra isa kadhataniif. Akkuma waa'ee nyaata keenyaa, waa'ee dhugaatii keenyaa, waa'ee uffannaa keenyaa, waa'ee mana keessa jiraannu, waa'ee waan ittiin jiraannu, waa'ee nama wajjiniin jiraannu, waan hunduma kana akkuma dhimminee Waaqayyoon kadhannu hunda hafuura qulqulluuf illee Waaqayyoon kadhachuu qabna jechuudha. Barbaachisummaan hafuura qulqulluu nutti dhagahamu qaba jireenya hafuuraa keenya keessatti. Namummaan keenya inni keessaa humna argachuu kan inni danda'u hafuura qulqulluutiin jechuudha. Kana dagachuun gaarii miti. Hafuura qulqulluu malee kiristaanummaan hin jiru. Hafuura qulqulluu malee ilmaan Kiristoos jedhamanii waamamuun gonkumaa hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedhe Phaawulos lakkoofsa 16 irratti waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha kan jedhuuf kanaaf jechuudha. Yoo Phaawulos waldaa kiristaanaaf ni kadhata ta'e waldaan kiristaanaa immoo caalmaatti ofii isheetiif kadhachuu qabdi jechuudha. Yoo Phaawulos anaaf isiniif hin kadhata ta'e aniif isin immoo caalmaatti iyyuu ofii keenyaatiif kadhachuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii garagaraatiif sammuun keenya gaaffii garagaraatiin yeroo rakkatu jira. Inni galee? Gaaffii garagaraatiin qabamne yeroo nuti rakkannu jira. Gaaffii keenya akka nuuf deebisaniif gara namootaatti deemnetti namoonni akka nu quubsuu danda'utti bakka akka sammuu keenya uffee nu jechisisuu danda'utti deebii nuu deebisuu didaniiti yeroo halkan hirriba dhabnu jiraachuu danda'a. Guyyaa saafaa keessa yeroo deemnu nagaa yeroo dhabnu jiraachuu danda'a. Gaaffiin nutti baay'atee jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa isiniif dhufee jedhe Yesus. Gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa jedhe Yesus. Gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa. Indahu neetworkiin isin rakkisaa jira ta'uu danda'a malee sagaleen koo inuma dhaga'ama natti fakkaata. Sagaleen koo inuma dhaga'amaa mi? Intiniin nama baay'ee diimaa ta'etu natti mul'achaa jira. Yoo na biraate ta'e natti hima. Koomentiin baada neetworkii kan jedhu dhaga'an jiraayu. Okay, galatooma. Okay, ishi galatooma. Egaa tole dibuufi. Okay, ishi. So, ergaa Yohaannis keessatti beeti
Okay. Okay. Ergaa Yohaannis isa duraa keessatti macaafni qulqulluun keenya maal nuun jedha? Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irratti dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessan jiraata jedha. Waa'ee kanaa booddee irra deebinee ilaalla. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessan jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun barbaachisu jedha. Eenyutu nu barsiisa jechuudha? Dibata isaa. Dibata nuti isa biraa fudhanneetu nu barsiisa jechuudha. Namni biraayyuu isin barsiisuun barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waa hundumaa isin barsiisa. Argitanii? Barsiisni isaas dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadhaa jedha. Ni galee? Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluun hin nu barsiisa jechuudha. Barbaachisummaan hafuura qulqulluu Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irra jechuudha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27. Dibanni isaa hafuurri qulqulluun isin barsiisa kan jedhu. Kanaaf Phaawulos namummaan keessan inni keessaa akka inni badhaadhummaa ulfina isaatiin karaa hafuura isaatiin humnaan akka guutamuuf ani isiniif nan kadhadha yeroo inni waldaatiin jedhu argina jechuudha. Sana booddee lakkoofsatti aanu lakkoofsa 17 erganii dubbadhee booddee kadoon neetworkii gaarii keessa jirta taanaan lakkoofsatti aanu nuuf ibsita. Lakkoofsa 17 irratti Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedha. Waan lama iddoo kanatti argina. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf sana booddee jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhataniif kadhata kooti. Phaawulos waldaa kanaaf amma immoo maal kadhata? Kiristoos amantiidhaan garaa isaanii keessa akka buufatu. Sana booddee jaalalatti immoo hiddaa fi hundee akka isaan godhatan jechuudha. Kiristoos isin keessa jira. Kiristoos isin keessa jira. Efesoon boqonnaa 3 kana keessatti yeroo lama laalle waa'ee dhoksaa wangeela bara baraa jechuudha. Yeroo lama laalle waa'ee dhoksaa. Phaawulos warra Qolaasiyaasiif immoo gizee barreessu dhoksaan barootaa, dhoksaa wangeela bara baraa Kiristoos isa isin keessa jiruudha yeroo inni jedhu argina. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti jechuudha. Maal jedhaa? Waaqayyo dhoksaa isaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti argisiisuudhaan warra kan isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha jedha. Kiristoos isa isin keessa jiru. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessanii jedha. Abdiin nuti qabnu Kiristoosiin. Kiristoos isa nu keessa jiru jechuudha. Kiristoos isin keessa jira. Kiristoos isin keessa jira. Sababni isaa Kiristoos isin keessa hin jiru taanaan ammallee taanaan ijoollee Kiristoos jedhamuu hin dandeessan, ijoollee Waaqayyoo jedhamuu hin dandeessan jechuudha. Maaliif? Macaafni qulqulluun irra deddeebi'uudhaan, gooftaan keenya Yesuus irra deddeebi'uudhaan, Phaawulos irra deddeebi'uudhaan waa'ee kanaa dubbatee ture. Galaatiyaa boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 20 irra yoo dubbistan, Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 yoo dubbistan, egaa si'achi Kiristoos isana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha. Kiristoos isana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Kiristoos na keessa jira jedha Phaawulos. Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha. Roomee boqonnaa 8 bakka sila dubbisnetti immoo
Roomee boqonnaa 8 bakka sila dubbisnetti immoo lakkoofsa 10 irraa kaasee maal jedha lakkoofsi 10 Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin taa'e. Eenyu erga isin keessa jiraate? Kiristoos erga isin keessa jiraate. Dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Kanaaf iyyuu Kiristoos na keessa jira jennee of gaafachuun baay'ee murteessaadha. Dhuguma Kiristoos na keessa jira. Kiristoos si keessa jira taanaan Kiristoos na keessa jiraachuu isaa akkamittiin hin beekan? Akka nama Kiristoos isa keessa jiruuttiin jiraachaa jira. Dubbiin koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Amalli koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Deddeebiin koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Of gaafachuun baay'ee murteessaadha. Garuu Kiristoos yoo isin keessa hin jiru ta'e isin kan Kiristoos miti. Waan kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 yeroo dubbisnu bartoota isaatiin ani kophaatti isin hin dhiisu jedhee ture. Ani kophaatti isin hin dhiisu jedhee ture. Lakkoofsa 18 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 yoo dubbistan Kiristoos maal jedhee? Ani kophaatti isin dhiisu gara keessan nan dhufaa jedhee ture. Kophaatti isin hin dhiisu gara keessan nan dhufa. Lakkoofsa 19 yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee anan argu isin garuu ana waanan jiraadhuuf isinis immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Sana booddee hoo gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo na keessa anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu jedhe Yesuus. Anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu. Kiristoos nu keessa jira. Kiristoos nu keessa jira. Paawulos lakkoofsa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 kan irratti kan nuti argaa jirru Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedha. Kadhata kooti jechaa jira bara. Kadhata kooti maal akka ta'uuf Kiristoos garaa keessan keessa akka buufatuuf. Akkamittiin Kiristoos nu keessa jiraachuu danda'a kan jedhu tarii namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'u. Mee ergaa Yohaannis duraa baafanneet ilaalla. Akkamittiin Kiristoos nu keessa akka inni jiraatu jechuudha. Keessumaa lakkoofsi itti aanullee baay'ee murteessaadha. Lakkoofsa itti aanu osoo hin taane tuqaan itti aanu jaalalattis hiddaaf hundee akka godhattaniif kan jedhu jechuudha. Jaalalatti hiddaaf hundee godhachuu jechuun jaalala irratti bu'uura gadi fagaate qabaachuu jechuudha. Innaa boqonnaa 4 ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa kaastanii yoo dubbistan inni jedha hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nuyi isa keessa innis nu keessa akka jiraatu nu hubanna jedha. Maal waan ta'eef hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef. Kanaaf iyyuu karaa hafuura isaatii nu keessa jira jechuudha. Hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef karaa kanaa inni nu keessa nus isa keessa jiraachuu keenya kanaan beekna jedha. Itti aanee lakkoofsa 14 maal jedha? Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nuyi argineerra dhugaas hin baanu. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa hin jiraatu. Argitanii? Akkamitti namni kan Waaqayyo keessa jiraatu Waaqayyo isa keessa kan jiraatu jechuudha. Akkamitti abbaan namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee namni yoo beeksise. Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa hin jiraata, innis Waaqayyo keessa hin jiraata. Lakkoofsi 16 nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra, amanneerras. Waaqayyo jaalala jedha. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata, Waaqayyos isa keessa jiraata. Argitanii? Akkamittiin Waaqayyo akka nu keessa jiraatu argitanii? Akkamittiin nuti Waaqayyo keessa akka jiraannu argitanii? Tokko hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef. Lammaffaa
amantiidhaan Yesuus fayyisaa biyya lafaa ta'ee gara biyya lafaatti akka ergame amanuudhaan Yesuus ilma Waaqayyoo akka inni ta'e amananii beeksisuudhaan Waaqayyo nu keessa jiraachuusaa kanaan mirkaneeffanna jechuudha. Akkasuma immoo jaalala qabaachuudhaan walii keenya jaallachuudhaan waan sin ajaa'ibu lakkoofsuma 11-12 yoo dubbistan michoota koo jedha ergaa Yohaannis duraa kana boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 yoo dubbistan michoota koo Waaqayyo akka erga nu jaallatee nuufis immoo wal jaalachuun nuuf hin ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaa hin argine yoo wal jaalanne Waaqayyo nu keessa jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan buusaate jedha. Yoo nuti wal jaalanne maaltu ta'a? Waaqayyo nu keessa jiraata. Miyuutii jala baasaa na bara. Nama miyuutiin godhina please. Abbaa fedhe iyyuu miyuutiin godhina koomentiis hin cufina. Bana. Namni haa taa'u haa dhaggeeffatu. Nus haa arrabsu rakkina hin qabu. Isin galee garuu an barbaachisu koomentiif yaada hin kennina. Yaada keessan dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Akkasuma immoo namni nu haa arrabsus rakkina hin qabu. Garuu kan barbaannu nuti akka namni taa'ee dhaggeeffatu qofadha. Kanaaf iyyuu akkin itti Waaqni kan nu keessa jiraatu akkaataa kanaani jechuudha. Isin galee akkaataa kanaani jechuudha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti immoo akkaataatti Kiristoos nu keessa jiraatu akkas jedhee ibsa. Macaafni namni abboommota isaa eegu isa keessa jiraata, innis namicha keessa hin jiraata. Namni maal godhu? Namni abboommota isaa eegu isa keessa jiraata, innis namicha keessa hin jiraata. Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa nu hubanna. Kanaaf iyyuu Kiristoos na keessa jira. Ani jaalala namaan qaba. Ani Waaqayyoof nan abboomama. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irraa jechuudha. Kanaaf Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedha Phaawulos. Kadhata kooti jedha. Phaawulos ofii isaatii ani kanaan booddee Kiristoos sana keessaatu jiraata malee kan jedhu jechuudha. Kana sirriitti akka nuti hubannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaalalatti hiddaaf hundee akka godhataniif jedha. Yaa obboloota ko macaafni qulqulluun maal jedha? Namni ani Waaqayyoon nan beeka jecha obboleessa isaa immoo jibbu namni akkasii sobduudha jedha. Sobduu. Waaqayyoon isa ijaan hin argine nama isa bira jiru nama ijaan argu kan hin jaalanne Waaqayyoon isa ijaan hin argin jaallachuun hin danda'amu jedha. Isin galee kanaaf iyyuu jaalalatti hiddaa fi hundee akka godhatan jedha. Indoo macaafni qulqulluun maal jedha waa'ee jaalalaa kana hedduu tokko isiniif dubbisee annan dhaaba. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 jechuudha. Lakkoofsa 7 irraa kaaseen isinii dubbisa. Lakkoofsa 5 irraa kaasaa dubbifadhaa isinii. Lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu keessan argisiisaa erga nuun jedhee booddee nama hundumaa jaallachuu sana booddee lakkoofsi 8 wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanii isin taatu jedha. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa buteen ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Jaamaa beektu. Namni wanti kun irraatiin mul'anne jaamaa. Maaltu lakkoofsa 5 irraa kaasaa dubbisaa. Amantii, gaarummaa, beekumsa, of qabuu, obsaan danda'uu, nama Waaqayyoo obboloota jaallachuu, nama hunduma jaallachuu wantoonni kun isinirraa hin mul'atan yoo ta'e isin jaamaadhaan jedha jechuudha. Keessumaa jaalalli waan baay'ee bu'uuradha. Garaa jaalalaa, garaa dhiifamaa qabaachuun jechuudha. Isa kanadha yaada garaa isa Kiristoos qaba ture hundumaa qabaadha kan jedhamu.
Ani hedduu garaa nama kutuu tokkoon isin dubbisa. Yeroo baay'ee kanan sodaadhu jechuudha. Ani hedduun sodaadha hedduu kana. Yeroon jedhu ofii koo akkan ilaalu na taasisa waan ta'eef jechuu kooti malee sodaa isa waan biraa miti. Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irra kan jiru jechuudha. Maal jedhaa? Namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaas hin jaalannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan beekamu jedha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa kana. Heertuu kana jechuudha. Maal jedhaa? Namni waan qajeelaa hin hojjenne tokko. Namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaa hin jaallannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Kan Waaqayyoo miti. Itti aanee kan jiru baay'ee murteessaa. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan beekamu. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kanaan beekamu. Jaalalli nuti namootaaf qabnu baay'ee murteessaadha. Amala jaalalaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Amala jaalalaa waliif qabaachuun baay'ee murteessaadha. Kanaafidha kan Phaawulos Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalatti hiddaa fi hundee akka godhataniif kadhata kooti kan jedhu. Macaafni qulqulluun ija hojii hafuuraa keessa Galaatiyaa boqonnaa 5 ilaaltan ija hojii hafuuraa jedheeti isa jalqabaarra maalidha kan jiru? Iji hojii hafuuraa immoo jedhe isa jalqabaarra kan jiru jaalala jedha. Jaalala kan jiru jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru kan akka hubannuuf. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irraan dubbise beeti. So lakkoofsa 18 fi 19 Kadiriif hin dabarsa. Kadir hin jirtaa? Paasteriinis jirtu taanaan seenaa. Ani paaster isin argaan jiru. Yoo jirtu taatan seenaa. Lakkoofsa 18 irratti dhoksaan ogummaa Waaqayyoo jedheeti kallattii afuriin ibsanna. Mee kana obboleessumti keenya kadoon akka inni ibsa dabalataan kan nu godhuun barbaada. Okay, Paaster seenaa natti ergadha. Ani listii keessa hin jirtan maaliif akka ta'e garuu ani beeku listii koo keessa hin jirtan. Mijatu fi natti fakkaata dhiisii hojirra Okay, jiraachuu Okay, ishi. Kadoo itti fufi lakkoofsa 18 fi 19 jechuudha. Haala mijataa keessa jirta yoo ta'e. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u paaster bakka nagaa jirtan. Sagaleen kiyya jira miti ijoo. Jira Okay, itti fufnaa. Paaster bakka nagaa dhuftanii tolii dhugaa rabbii Waaqayyo dachaa si haa eebbisu. Ergaa miidhagaa ta'ee kan Waaqayyo dabarsuu barbaade sirriitti dabarsiteerta. Waaqayyo karaa keef ergaa nuuf ergeera. Isa kanaaf ammoo Waaqayyoon galateeffachaa isinis gooftaan si haa eebbisu. Lakkoofsa 18 irratti yaadichi baay'ee kan walitti siquudha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif lakkoofsa 19 irraa jaalala Kiristoos isa safara beekumsa nama bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Kuni strictly eenyuun ilaallata? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an ilaallata. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an ammoo eenyu faadha kan jedhu Tolosaan sila dubbachaa turteertaa. Anis yaada muraasan dabaleeti ibsuu barbaada. Sagaleen koo akkami? Itti dabalu? Yaa dabalaa deemta jedheen abdii qaba.
kun warra akka Okay. Neetworkiin kadoo baay'ee rakkisaadha. bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka fagaatuu fi hammam akka gadi fagaatus, ol fagaatuu fi gadi fagaatu. Dhoksaan ogummaa waaqayyoo kallattii afuriin ibsamee ol fagaatu, gadi fagaatu, hammam akka bal'atuu fi hammam akka dheeratu jedhameeti daayimenshinii afuriin ibsameera jechuudha. Kanaafuu dhoksaan ogummaa waaqayyoo daayimenshinii afuriin ilaalama jechuudha. Kun immoo waaqayyoo irratti kan mul'atudha. Warra waaqayyoof qulqullaa'an irratti kan mul'atudha. Okay, waa'ee dhoksaa ogummaa qulqullaa'an eenyudha? Gaafiin baay'ee siiriyeesii ta'uu isa kanadha. Warri waaqayyoof qulqullaa'an eenyudha? Kan dhoksaa waaqayyoo daayimenshinii afuriin beekuu qabanii fi hubachuu qaban kan isaaniif kennamu ogummaaf hubannaan kun kan isaaniif kennamu warri waaqayyoof qulqullaa'an eenyu fa'aadha? Maqaadhaan illee ibsuu baannus sagaleen waaqayyoo waa'ee warra kanaa waan jedhu qaba. Sagaleen waaqayyoo waa'ee warra kanaa waan jedhu qaba. Eenyus haa ta'u mee mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti waan jiru tokkoon isiniif dubbisa. Achirratti warri waaqayyoof qulqullaa'an yookiin immoo qulqulloota warri jedhaman warra maal ta'ani? Maaliin gargar baafamanii beekamu? Akkamitti isaaniin beekuu dandeenya? Kan jedhu isinitti himuu barbaadeetanii lakkoofsa 12 irraa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa kana keessatti obsaan danda'uun warra waaqayyoof qulqullaa'an abboommii waaqayyoo eegan Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadamaa jedha. Warri waaqayyoof qulqullaa'an waan lamatu isaan irraa barbaadama. Isaan waaqayyoof qulqullaa'aniiran jedhamanii waamamuu danda'anii maqaa amantii duwwaa waan baataniif qofa miti. Waan lallabaniif qofa miti. Waan faarsaniif qofa miti. Garuu kaaraakterii lama waaqayyo isaan irraa barbaada. Kaaraakteriin inni tokko isaan dubbisne irratti abboommii waaqayyoo warra eegan inni tokko jechuudha. Inni tokko abboommii waaqayyoo warra eegan. Inni lammaffaan ammoo maal jedhaayyuu Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadamaa jedha. Amma waaqayyotti Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii sanu. Akkuma kana immoo abboommii waaqayyoo eeguu. Warri amala kana qabane warra waaqayyoof qulqullaa'ani jedhameeti barreeffameera jechuudha macaafa qulqulluu keessa. Kan wajjin wal qabsiisnee kan ilaallu kutaaleen macaafa qulqulluu kan biraas ammoo waa'ima kan wajjin kan ibsu keessattuu fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhatan hin barbaannaa jedha Phaawulosis. Inni kuni walumaa galatti kan agarsiisu warri waaqayyoof qulqullaa'an eenyu fa'aa akka ta'anidha. Warri waaqayyoof qulqullaa'an kun eenyu fa'aa akka ta'an ergi barree ammoo kan itti aanee jiru maa'inni dhoksaan ogummaa isaanii. Sana dura garuu mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti kan wajjin kan wal qabatu yaada dabalataa kan biraa arganna jechuudha. Mee achirraallee bakka tokko isiniif dubbiseetan gara qabxiitti aanuutti darbaa mul'ata 12 lakkoofsa 17 irraati. Akkas jedhaayyuu. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'eettis jabaatanidha jedha. Maal argina asittis bifuma wal fakkaataadhaan sanyii dubartittii ishee mul'ata boqonnaa 12 jirtu sana yoo laallu dubartittiin kun waldaa waaqayyooti. Waldaa waaqayyoo ergi taate sanyii qabdi. Sanyiin ishee immoo warra amala lama qabanidha. Akkuma sila mul'ata 14-12 irratti dubbisne asittis amala lama argisiisaa jechuudha. Isaan warra abboommii waaqayyoo eeganidha. Tokko sanyiin dubartittii sanaa sanyiin waldaa waaqayyoo
warra abboommii waaqayyoo eeganidha. Lammaffaan Yesus waan isa Yesus dhugaa ba'e sanittis dhugaa ba'uudhaan warra jabaatanidha. Kana jechuun Yesusitti amanuu isaanii warra jabeessanii qabatan jechuudha. So ergi kana ta'ee warri waaqayyoof qulqullaa'an eenyudha kan jedhu baruu dandeenyeerra jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u, eenyullee dhufnaan ani kan waaqayyooti yoo jedha ta'e kan ittiin gargar baasnu amaloota lamman kana jechuudha. Seriously amaloota lamman kanaan generaalidha. Amaloonni lamman kuni generaal kan namni kan waaqayyoo ta'uu fi ta'uu dhabuusaa kan ittiin gargar baasnudha jechuudha. Isaan kun ammoo daayimenshinii afuriin waaqayyoo hubannaa fi ogummaa isaaniif kenna. Daayimenshinii afuriin. Daayimenshiiniin arfan kuniin immoo amala kiristaanonni yookiin immoo ijoolleen waaqayyoo warri waaqayyoof fo'aman kuni agarsiisuu qabanidha. Innaa isaan amalli kun ammoo maalinni? Amaloonni kunniin maalinni kan jedhuu fi waaqayyo Kiristoos Yesuus akka itti jiraataa turetti akka nuti jiraannuu fi sagalee isaa keessatti hin dubbata. Fakkeenyaaf Galaatiyaa 4:9 irratti Phaawulos akkas jedhe. Amma Kiristoos Yesuusiin fakkaattanitti anaan miixuu yookiin ciniinsuutu na qabata'edha. Kunis amala Kiristoos Yesuusii sana argisiisuudhaan jiraachuun ogummaa fi hubannaa waaqayyoo warra isaaf qulqullaa'aniif kennu akka ta'e hubachuun baay'ee salphaadha. Amallii fi ogummaan yookiin dhoksaan waaqayyo warra isaaf qulqullaa'aniif kennu kun amala kiristaanonni argisiisanidha. Innis Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutu irra jiraata. Karaa kam? Yesuusitti amanuudhaan, abboommii waaqayyoollee eeguudhaan warri waaqayyoof qulqullaa'an kuni amala akkasii argisiisuun isaaniif hin ta'a jechuudha. So ergi isa kana barree immoo mul'ata boqonnaa 11 irratti waaqayyo warra kan isaa ta'an kana akka isaan safaree ilaalu argina. Warra kan isaa ta'an kana waaqayyo maal godhaa? Safaree isaan ilaala. Yommuu safaru ammoo kallattii hundaan isaan safara. Kallattii arfaniin jechuudha. Daayimenshinii afuriin isaan safara. Akkuma beekumsii fi yaadni waaqayyoo kan namaarraa gargar ba'u karaan ittiin ijoollee waaqayyoo warri ta'an ittiin safaramaniin immoo karama waaqayyoo karoorseen ta'a jechuudha. Mul'ata boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 1 irraa kaasne yommuu dubbisnu waan barruutu jira. Mee kutaa sana dhaqeensiniif dubbisaa. Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraati sagalee waaqayyoo waan jedhu qaba. Akkas jedha. Uleen akka ulee safara tokko anaaf hin kenname yommus tokko anatti dubbate ka'ii mana qulqullummaa waaqayyoo iddoo aarsichaa safariitii namoota achitti sagadanis laakka'ii jedha. Garuu abdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi inni warra saba waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42f mandara qulqullaa'aa sana dhiituuf jiru jedha. Ammanin kan barbaade mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti uleen kenname kun immoo maalinni kan jedhu Amoos 7:7 irratti Amoos waaqayyo raajiitti mul'isee maal argee tumbii ittiin sabni waaqayyoo ittiin ilaalamu arge. Tumbiin kuni saba waaqayyoo amala isaanii sheep kan godhudha, kan jijjiirudha, kan amala Kiristoos Yesuus qabaachaa ture san akka isaan qabaataniif isaan gargaarudha. Warri waaqayyoof fo'aman adda ba'an kuni kan ittiin isaan ilaalaman tumbii kanaanii jechuudha. Tumbii kanaanii jechuudha. Amalli isaanii kan waaqayyoo fakkaateera moo kan Kiristoos Yesuus fakkaateera moo hin fakkaanne kan jiru kan ittiin adda ba'uun karaa tumbii kanaati jechuudha. Waaqayyoo warra isaaf adda ba'an kana ogummaa fi hubannaan inni daayimenshinii afuriin kennuuf immoo isaan akka ittiin safaramanii safara isa sirrii ta'e akka qabaataniif, safara isa qajeelaa ta'e, safara isa waaqayyo barbaadu akka qabaataniif. Safarri waaqayyo barbaadu ammoo Hisqeel boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti illee kan dubbatamedha. Uleen safaraa Hisqeeliif kennamuusaa innis mana qulqullummaa waaqayyoo safaruu. Mana qulqullummaa waaqayyoo yommuu safarru maal safaraa irraa akkuma mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti dubbatame
namoota achi keessa jiranis laakka'ii. Ka'ii mana qulqullummaa waaqayyoo iddoo aarsichaa safariitii namoota achitti sagadanis laakka'ii. Kan jedhame kun warri waaqayyoof adda ba'anii jiran kuni warri waaqayyoof fo'amanii jiran warri waaqayyoof qulqullaa'an kun safarri isaanii sirrii ta'uu qaba. Safarri isa waaqayyo barbaadu ta'uu qaba. Kanaaf waaqayyo safartuu kenne. Safartuun kun immoo sirriitti nama safara. Loogii hin beeku. Hir'ina takka illee irra hin darbu. In another means amala kiristaanotaattu safarama jechuudha. Mana qulqullummaa jechuun Phaawulos akkas jedhee isin mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uu keessan hin beektaniire iddoo hafuurri qulqulluun buufatu jedhee dubbata. Kanaafuu manni qulqullummaa waaqayyoo yommuu safaramu karaa kan biraa eenyutu safaramaa jiraa? Amantoota ijoollee waaqayyoo warra kan waaqayyoo ta'anii fo'amantu safaramaa jiraa. Safarri isaanii ammoo sirriidha moo sirrii miti kan jedhu akka beekuu danda'aniif. Yookiin immoo safarri isaanii sirrii akka ta'uuf immoo maal gochuutu isaan irra jira? Amala isaanii kan Kiristoos Yesuus wajjin wal simsiisuu danda'uutu isaan irra jiraataa jechuudha. Yeroo sana hubannaa fi ogummaan waaqayyo isaaniif kenne sun guutumaan guututti kan isaanii ta'ee tokko lammaffaa isaanis ammoo kan waaqayyoo ta'anii hin beekamu, adda baafamu jechuudha. Hisqeel boqonnaa 43 lakkoofsa 13 amma 16 irratti yaada jiru laallaa. Achirratti waa'ee safara kanaa wajjin yaada wal qabatutu barreeffameera. Akkas jedha sagalee waaqayyoo lakkoofsa 13 irraa. Safarri iddoo aarsaa sanaa akka safara dhundhuma tokkoo fi taakkuu baasuutti akka kanatti aanuudha. Jalli isaa dhundhuma tokko oliin ka'a, dhundhuma tokko immoo hin bal'ata, hidhiin itti naanna'ee jiru immoo taakkuu tokko hin ta'a. Ol ka'inni iddoo aarsaa sanaa immoo hundee isaa isa lafarra jiru irraa ka'ee amma qarqara buusaa isa gadi aanutti dhundhuma 2. Bal'inni isaa immoo dhundhuma tokko. Dhagaa tolfamaa isa xinnaadhaa ka'ee hamma dhagaa tolfamaa isa guddaatti irraan oliin isaa dhundhuma 4, bal'inni isaa immoo dhundhuma tokko. Ol ka'inni lafa ibiddaa iddoo aarsaa dhundhuma 4. Lafa ibiddaa iddoo aarsaa sanaattis gaanfonni 4 ol ba'anii jiru. Lafti ibiddaa iddoo aarsaa sun karaa arfanuu wal qixxeedha. Dheerinni isaa dhundhuma 12, bal'inni isaas dhundhuma 12. Kan jedhudha kan arginu jechuudha. Dhundhuma 12 dheerinni isaa, bal'inni isaa. Bal'ina maanni kanaa? Bal'inni isaa dhundhuma 12 yoo ta'e, dheerinni isaa dhundhuma 12 yoo ta'e, eeriyaan isaa in general maal ta'a? Isa bal'ina jedhamu kan dalgee utuu jenne gaariidha. Bal'inni mana qulqullummaa kanaa walumaa galatti meeqa ta'utu irra jiraata? 12,144 ta'utu irra jiraata jechuudha. Inni kun safara sirriidha. Safara sirriidha. Mul'ata boqonnaa 11 fi mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irraa kaasnee wal bira qabnee gaafa ilaallu safarri saba waaqayyoo warra waaqayyoof adda ba'anii warra waaqayyoof qulqullaa'anii sirrii ta'ee kan inni ittiin beekamu yommuu lakkoofsa amma jedhame kanaan walgitudha. Yommuu lakkoofsa amma jedhame kanaan walgitu akka ta'e baruun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. So sagalee waaqayyoo kallattii addaatiin kan inni ibsaa jiru kun jechuun maal jechuudha? Ijoolleen waaqayyoo yookiin immoo warri waaqayyoof qulqullaa'an hin safaramu. Safarri isaanii kun immoo maal ta'uu qaba? Sirrii ta'uu qaba. Maal jechuudha kun jechuun? Amalli ijoollee waaqayyoo qajeelaa ta'uu qaba. Akkuma Phaawulos dubbate sana Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutu irra jiraata. Guutummaa Yesuusiitti ol guddachuutu isaaniif ta'a. Guutummaa Yesuus jechuun amala Yesuus guutummaatti calaqqisiisuu qabu. Kunis waaqayyoof ajajamuudhaan amala waaqayyoo qabaachaa ture sana qabachuudhaan amala Yesuus qabaachaa ture sana shaakaluu fi
dhuunfachuudhaan ittiin jiraachuudhaan waan waaqayyo jedhe sanaan ittiin jiraachuudhaan kan waaqayyoo ta'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaafidha Phaawulos warra waaqayyoof adda ba'an warra waaqayyoof qulqullaa'an hunduma wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'aa ta'e kan dubbatu jechuudha. Karaa kan biraa yaadni waaqayyoo fi ogummaan waaqayyoo isa kan namaa wajjin wal bira qabamee yommuu ilaalamu baay'ee gargaridha. Baay'ee gargaridha. Jechuun yaadni koo fi yaadni keessan akkuma samiif dacheen gargar fagaata jedhee akkuma waaqayyo dubbatee faarfannaa keessatti jechuudha. Bifuma wal fakkaataa ta'een yaadni namaa fi yaadni kan waaqayyoo baay'ee gargar akka ta'e kutaa kanarraallee barachuun ni danda'ama. Phaawulos waa'ee isa kanaallee ibsaa jiraachuusaa hubachuu ni dandeenya. Kanaafidha yeroo baay'ee yaadni namootaa isa kan waaqayyoo wajjin kan inni wal dhabuufi yaadni namootaa isa kan waaqayyoo wajjin kan walii galuu hin dandeenyee fi sababbii kanaaf akka ta'e barachuun ni danda'ama jechuudha. Meestimee kutaalee tokko ilaallame yaadni waaqayyoo fi yaadni kan namootaa gargar ta'uusaa Phaawulostu jedhe maal jedhee dhoksaa ogummaa isa hammam akka bal'atu daayimenshinii afuriin kaa'ee kan waaqayyo sun baay'ee gadi fagoo ta'e baay'ee bal'aa akka ta'e hubachuu akka dandeessaniif jedhe isa akkas fagoo ta'e san isa akkas bal'aa ta'e sana hubachuu akka dandeenyuuf warra kan isaa ta'aniif warra amala kan waaqayyoo qabaachaa turan sana warra abboommii waaqayyoo eegan akkuma kanammoo warra Yesuusitti amanuu isaanii cimsaniif hin kennama yaadni bal'aa ta'e sun yaadni gadi fagoo ta'e sun hubannaan dhoksaa ta'e sun ogummaan sun isaaniif akka kennamuu danda'u Phaawulos kutaa kanarraatii dubbata jechuudha. Mee faarfannaa 103:11-12 irratti afaan Amaariffaatiin dubbisee isiniif hiika. ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምሕረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ jedha. Yaanni namootaa asirratti kan arginu samii fi dacheen baay'ee akka gargar fagaatu yookiin samiin dachee irraa baay'ee fagoo akka ta'e argina jechuudha. Yaanni namaa immoo akkuma samiin dachee irraa fagaate kana kan waaqayyoo irraa baay'ee fagaata. Kanaaf namni waa'ee waaqayyoo qoratee bira ga'uu hin danda'u. Iyyoob boqonnaa 11:7-9 የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህን? Hubannaa waaqayyoo isa gadi fagoo sana qorattee bira ga'uu dandeessaa ri'ati jedha sagalee waaqayyoo. Haa ta'u malee Phaawulos asitti kan dubbachaa jiru inni sun akka beekuu dandeessaniif karaa Kiristoos Yesuus jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii beekuu akka dandeessaniif isiniif kennameera. Akka isiniif kennamuuf isiniifan kadhadhaa jedha. Akka isiniif kennamuuf isiniifan kadhadhaa. Inumayyuu guutummaa waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Maaliif kun kan ta'e waaqayyo isa kanallee kennuu danda'a. Isa kanallee kennuu danda'a. Warra kan ofii godhatee adda baafate kana isaaniif sirriitti kennaa kennuufii danda'a. Ogummaa waaqayyoo sana isaaniif kennuu danda'a. Kanaafidha Phaawulos isaaniif kan kadhatuuf. Kanaafidha Phaawulos kadhannaa akkasii warra Efesoonitti kan inni dubbatuuf. Walumaa galatti kan baruu qabnu asitti jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbuus beektanii jedha. Jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaa bira baay'ee darba. Yeroo baay'ee namoonni Kiristoos Yesuusiin akkuma nama kun anaaf akka keessaniitti ilaalu. Yaanni isaa, jaalalli isaa, araarri isaa hedduu guddaadha. Baay'ee ol ka'aadha, fagoodhas. Namoonni isa akkasii hin qabani garuu waaqayyo irraa argachuu danda'u. Waaqayyo irraa argachuu ni danda'u. Akkas jedha Filiጵስዩስ 5:5 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። ያኔ ገራ ክርስቶስ keessa ture sun isin keessallee ajraatu jedha. Yaada akkamiiti kan Kiristoos qabaachaa ture? Dhoksaan
ogummaa waaqayyoo guutummaatti kan Kiristoos bira ture akka nuuf kennamuuf kadhachaa ture jechuudha. Phaawulos walumaa galatti kutaa kanarraa kan barru tokkoffaa yaadni namaa fi yaadni waaqayyoo gargar akka ta'e, lammaffaa namni qulqullaa'ee waaqayyoof kan ittiin adda ba'uun amala akkamiitiin akka ta'e, namni jireenyii fi amalli isaa akka safaramu. Inni kunis safaramee safara sirrii ta'uu akka qabu. Jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaatii ol akka ta'e. Inni sun immoo warra kan waaqayyoo ta'aniif akka kennamuuf Phaawulos kadhachuu isaa kutaalee kan jalatti arginaa jechuudha. Waaqayyo waan qabu hundumayyuu nuuf kenneera. Innis ilma isaa tokkicha kennuu jechuun waan kan biraa wanti hundinuu ilma isaa jala jira. Uumamni kamiyyuu even lakkoofsa 15 irratti sanyii waaqaa keessa jiraatuuf maal jedha kutama kanarratti warri qilleensa keessatti gooftummaa qaban hundinuu Yesuus Kiristoosiif sagaduu akka qaban yookiin immoo sanyiin waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaaniin waamama inni jedhame waaqa keessatti warri gooftummaa qabanis lafarrattis warri gooftummaa qabanis Kiristoosiif hundi isaaniiyyuu isaaf sagaduuf jiru. Maqaa isaatiin waamamuuf jiru. Akkuma jedhame kana hundumti isaaniiyyuu wanti lafarra jiruu fi waaqa keessa jiru Kiristoos jala hin gala hundumti isaayyuu. Inni gaariinis ni gadheenis. Sana booddee inni gaariin kan Kiristoos ta'e hundinuu kan namaa kan warra waaqayyoof qulqullaa'anii akka ta'uuf waaqayyoon Phaawulos akka kadhatu kutaa kanarraa argina jechuudha. Inni isa Kiristoos qabaachaa ture hundayyuu warri waaqayyoof qulqullaa'an akka qabaataniif Phaawulos kadhannaa akka inni godhu argina. Inni Kiristoos qabaachaa ture yaada Kiristoos qabaachaa ture sana qabaadhaa inni jedhame Filiphisius keessatti hundi isaayyuu kan keenya akka ta'uuf Phaawulos isiniifan kadhadhaa jedha. Warra dura dukkana keessa turan, warra dura ormoota turan, warra dura waaqayyoon hin beekne garuu amma karaa Kiristoos Yesuus kan waaqayyo warra ta'an kana wama hundaan isaan badhaasuudhaaf jireenya bara baraa qofa miti. Amala isa Kiristoos bira ture hundumayyuu akka isaan argatanii fi Phaawulos isaaniif yommuu kadhatu argina jechuudha. Amma kana yoon dubbadhe nagaa gooftaan isin haa eebbifama. Ameen. Waaqayyo dachaa isa eebbisu kadhu. Ayyaana caalu waaqayyo siif haa baay'isu eebbifamii. Tarii Paaster haalli isiniif mijata taanaan yaada walii galaa nuuf kennaati. Sana booddee ana barillee gaaffiin qaba jechaa ture. Gaaffii ana barii fudhanna. Tole gidduutti na duraa ceesee ture fakkaata. Anaa waan na waamartu natti fakkaata. Eeyyee Paasterin yoo isiniif mijata ta'e yaada gabaabaa nuuf kenna. Haa ta'u daqiiqaa xinnoon qaba har'as baay'ee dubbachuu hin danda'u. Daqiiqaa muraasa booda bahuutu narra jira. Sagantaa biraa seenuudhaafi. Waan baay'ee isaa kaaftaniitu tola isaadhaa fi Kadir ibsa bal'aadha kan isin kaaftanii. Jaaduma kootuun hin kaasinii darbuumti narra hin jiruuf qofadha kanan kaasu amma. Hundi keessan nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a callisee dhuman seene naa mijataan turre waanta ta'eef barreessuumaaf illee naa mijataan turre. Kanaaf dhiifama naa godhaa. Hunduma keessan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo inni safara hin qabne onnee keessan guutuu sinaa argatu jireenya keessan argatu sin jechuun barbaada. Barumsi har'aa baay'ee barumsa barbaachisaadha. Barumsa baay'ee namatti toludha. Barumsi kuni irra deddeebi'uudhaan wanti Phaawulos irra deddeebi'uudhaan lakkoofsota muraasa kana keessatti kaasee 14 amma 19 keessatti kaasee irra deddeebi'uun kan inni caqase maa inni Phaawulos akka inni maal godhudha? Akka inni isaaniif kadhatu. Phaawulos akka maal godhudha? Akka Phaawulos isaaniif kadhatu. Waa'ee kanaatiif maalan godha jedhe? Isiniifan kadhadha. Irra deddeebi'ee kadhannaan koo kanadha jechuudha. Kadhannaan koo barumsa isaan barsiisaa jira duwwaa miti iddoo kanatti. Akka isaaniif kadhatutti maa jira? Wanti inni isaaniif kadhatu immoo maa inni?
har'a barumsa sarraa keessatti inni guddaan qabxii guddaan 14:19 irra jiru keessatti qabxii inni guddaan jaalala Kiristoosiin akkasiin beektan. Waan hundumaa bartanii jaalala Kiristoosiin yoon beektan ta'e gatiin qabu. Kanaaf kadhannaan koo inni guddaan amma isiniin galiin jira jechaadha. Hin hubatin jirtu isiniin galiin jira. Okay? Wageelatti amantanii fudhataniitu garuu ammayyuu jaalalli Kiristoos gadi fageenyaan isiniin galle. Ammayyuu jaalalli Kiristoos gadi fageenyaan isiniif hin hubatamne. Kanaafan isa kana isiniif kadhachuu barbaada. Isa kana isiniif kadhadha jaalala Kiristoosiin beekuu bira akkasiin geessan. Lakkoofsa 18 irra ga'ee waa'ee bal'ina isaa, waa'ee gadi fageenya isaa, waa'ee guddina isaatii kaaseetu kallattii afuriin amma akka Kadir dubbataa ture jaalalli isaa baay'ee gadi fagoodha. Beektuu ijoollee maal ta'a isin gaafadha beektuu ijoollee yoo ammam na jaallatte jettanii gaafattan ijoollee maal isiniin jetti? Harka ishee lamaan bal'ifti mini? Harka ishee lamaan amma bal'isuu dandeessu ijoollee xixinnoon amma kufuu dandeessutti harka ishee bal'ifti jechuudha. Amma kanan si jaalladha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haaluma sanaan ammam na jaallatte jettee yoo gaafatte Kiristoos Yesuus ammam na jaallatta jettee yoo gaafatte ilaa amma kanaa fannoo irratti sitti argisiisa. Harka isaa lamaan diriirsee lubbuu isaa dabarsee kenne dhiiga isaa siif jedhee dhangalaasee du'aati du'uun sirra jiru fudhatee ilaa kunoo amma kanatti jaalladha. Amma kanan si jaalladha. Jaalala guddaa kana hubachuu bira akka geenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaalala guddaa. Karaa kan biraatiin utuu kan ammoo naannessinee ilaallee ammam immoo na jaallatta ati jedheetu nu gaafate maal jennee akka deebifnuuf hin beeku. Ani kun amma kanan si jaalladha jedhee fannoo irratti harka isaa diriirsee amma kanan si jaalladha jedhee sitti mul'isee atu ammam na jaallatta. By the way, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jiraachisuudhaaf jedhee ofii isaatii du'e. Har'a hundi keenya isaaf akka nuyi duunu duwwaa bituu hin taane kan inni nu gaafatu akka nuyi isaaf jiraannu dammoo kan inni nu gaafatu. Isin ajaa'ibu! Akka nuyi isaaf jiraannu. Kiristoos siif du'e ati isaaf jiraachuu akka dandeessutti. Ati ulfina isaatiif jiraachuu akka dandeessutti. Jaalalli Kiristoos guddaadha obboloota ko. Jaalalli Kiristoos isaa Waaqa ta'etu jiru gadi deebi'e. Jaalala isa foon isa uffachiise. Jaalala isa dallaa horii keessatti akka inni dhalatu isa godhe. Jaalala isa fannootti akka inni ol ba'u isa godhe. Jaalala guddaa akkasiitiin jaallatamtanii. Kanaaf Phaawulos arji kan inni godhu kan inni isaaniif kadhachuu isaa isaanitti himaa jiru irra deddeebi'ee jaalala Kiristoosiin beekuu bira akkasiin geessanidha. Nan beeka addana keessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu jaalala Kiristoosiin beektu. Kiristoosiin hin jaallattu akka Waaqayyo hin jaallatu hin beektu. Garuu ammi nuyi beennu ammayyuu ga'aa miti. Isadha Phaawulos inni jedhaa jiru. Ammayyuu ga'aa nuun galle ammayyuutu jaalalli Waaqayyo nuu galee akkasitti mini akka nuyi itti jiraannu. Akkasitti mini akka nuyi itti teenyu. Akkasitti miti akka nuyi itti faarfannu. Akkasitti miti akka nuyi itti waaqeffannu. Akkasitti miti kan nuyi kadhannu. Akkasitti miti kan nuyi isatti amanannu. Akkasitti miti kan nuyi jireenya keenya dabarsinee isatti kenninu. Amma nuu galee xinnoodhaayyuu amantiin keenya xinnoo ta'e. Amma nu isa hubanneetu xinnoodhaayyuutu isatti of gatuun keenya. Isatti hirkachuun keenya xinnoo ta'e. Amma nuuf galeetu xinnoodhaayyuu galate keenya xinnoo ta'e. Amma nuuf galeetu xinnoodhaayyuu isaaf jiraachuun keenya xinnoo ta'e obboloota ko. Kanaaf gadi fageenya isaa hubachuu, gadi fageenya isaa ammam guddaa akka ta'e, ammam akka bal'aa ta'e, eenyuunfaa akka nammadha. Isadhaam inni boqonnaa 2 keessatti, boqonnaa 3 gara jalqabaa keessatti, boqonnaa 1 keessatti inni maa dhufe kanadha. Eenyuunfaa akka nammatu ammam akka bal'aa ta'e. Eenyuunfaa dhiifama gochuu akka inni danda'u ammam gadi fagoo akka inni ta'e.
amma maalitti kan gadi bu'e akka inni ta'e. Warra isa fannisan dabalatee waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisi abbaa amma isaaniif kadhatutti kan isa geessise. Jaalala guddaadha obboloota koo. Jaalala guddaa. Jaalala guddaa kanaa wajjiniin fagoo dhaabattanii wal baruu duwwaatu hin taane, fagootti isa beekuu duwwaatu hin taane itti dhiyaattanii bal'ina isaa gadi fageenya isaa beekuun barbaachisaadha jedha Phaawulos. Beekuun keessan barbaachisaadha. Ammayyuu ittiin quufinaa obboloota koo nuun galle jaalalli Waaqayyo amma nuu galuu qabu. Obboleetti koo obboleessa koo jaalalli Kiristoos amma sii galuun irreeru sii hin galle. Amma naa galuun irreeru naa hin galle. Kanaafidha guyyaa hundumaa itti dhiyaachuudhaan qorachuun kan nurra jiru. Lakkoofsa 19 irra isa jiru al tokko tola isa nuu dubbisiiti. Gaaffiin ana bar tokko kaleessa isa kana ture. Lakkoofsa 19 irra nu saaltuudha kan inni jechaa ture. Amma 19tti dhaarra. Maal jedha 19? Okay. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalala Kiristoos isa safaraan sammuu namaa gaarraa ta'e kana beektanii, okay? Isa duwwaa immoo miti jedhe. Guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. Guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. By the way, guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti jechuun isintu Waaqayyoo hin ta'a jechuu miti. Waa'ee Waaqayyoon beekuuf, waa'ee jaalala Waaqayyoon beekuu, waa'ee jaalala Kiristoosiin beekuudha inni dubbataa jiru. Beekuun keessan immoo ishee xinnootu hin taane, ishee as garanaatu hin taane, amma guutummaa Waaqayyoo hubachuu bira geessanitti akka guutamtanidha kadhannaan koo. Waaqayyo attribuutiin isaa jaalala duwwaa miti. Waaqayyo jaalaladha garuu Waaqayyo jaalala qofaa miti. Waaqayyo Waaqa bara baraan jiraatudha. Waaqayyo Waaqa hundumaa danda'udha. Waaqayyo Waaqa hundumaa gararraa ta'edha. Waaqayyo Waaqa jalqabaaf dhuma hin qabnedha. Waaqayyo Waaqa araaraati. Waaqayyo Waaqa nagaati. Mootii jiraataadha. Mootii hin jijjiiramne, Waaqa hin jijjiiramnedha. Waaqayyo Waaqa uumaadha. Waaqayyo Waaqa jiraachisaadha. Eenyummaa Waaqayyoo, maalummaa Waaqayyoo guutummaa isaa bira ga'uun obboloota koo waan guyyaa tokkotti qorannee, torban tokkotti qorannee, waggaa tokko, waggaa lama keessatti qorannee bira geenyu miti. Kiristoosiin beekuun, Waaqayyoon beekuun, jaalala Waaqayyoo beekuudhaaf hubachuun mana barumsaa nuyi keessaa eebbifamnee ba'uu hin dandeenyedha. Waaqayyo guddaadha, galanni isaaf haa ta'u. Kana giraajuweet gochuu hin dandeenyu keessaa. Bara jireenya keenyaa guutuu baranna jaalala Kiristoosiin. Bara jireenya keenyaa guutuu qoranna jaalala Kiristoosiin. Kiristoosiin fakkaachuutti akkasiin guddattanan barbaadeedha. Amma Kiristoos isin keessatti fakkeeffamee amma mul'atutti. Kiristoos isin keessatti fakkeeffamee fakkaattiin isaa isin keessatti amma ni mul'atutti akkasiin guddattanan barbaadeedha. Inni irraanfatinaa boqonnaa 2 yeroo gara jalqabaatti ilaalle nu ijaarsa mana qulqullummaa akka taane dubbachuudhaan jalqabe. Gaafa sana yoo yaadattu ta'e waan an jedhe nu ijaarsa mana qulqullummaa kan Waaqayyoo kan ijaaramnee sin dhumneedha isiniin jedheera. Yeroo hundumaa ijaaramna. Amma Kiristoos hin fakkaachuun nu keessatti mul'atutti yeroo hundumaatti fufiinsaan ijaarama. Yeroo hundumaa. Har'a ijaaramaa irra yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu. Har'a ijaaramaa irra yeroo Waaqayyoon kadhannu. Har'a ijaaramaa irra yeroo waaqeffannu. Guyyaatii gara guyyaatti gadi fageenya dhoksaa dubbii isaatii kan yeroo qorannu yeroo hundumaatti ijaaramuu irra kan nuyi jiru. Isa beekuutti guddachuuttidha kan nuyi jiru. Kanaaf akka waan beektaniif ittanitti of hin lakkaa'inaa. Akka waan qorattaniif ittanitti of hin lakkaa'inaa.
akka waan namni isin caalaan beeknetti of hin lakkaa'inaa. Eenyuyyuu addunyaa kanarraa namni isa beekee xumure hin jiru. Waaqayyoo beekumsa keenyaa ol waan ta'eef. Garuu inni guyyaatii gara guyyaatti nu barsiisuun guyyaatii gara guyyaatti nu hubachiisuudhaan gadi fageenya isaa Waaqayyo hammam akka nu jaallate Kiristoos jaalala yeroo jennu Waaqayyo jaalala yeroo jennu Kiristoos nu jaallate yeroo jennu maal jechuu akka ta'e gadi fageenyaan yeroo hundumaa qorachuudhaan isa bira ga'uu dandeenya. Isa bira ga'uu dandeenya. Gara sanatti akka nu guddannu barbaada. Phaawulos kadhannaan isaa kanadha. Anis kadhannaan koo har'a isiniif kanadha. Anaafis akkasiin naa kadhattan kanan barbaadu kanadha. Dhoksaa kana gadi fageenya kanaa baruun beekuun waan irraa adda kunnee darbuun nurra jiru miti. Yeroo hundumaa jaalala Waaqayyoo barachuutti jireenya keenya kennuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu akka isiniin jedhee qabaayeen qabu ba'uutu narra jira. Nagaa Waaqayyootiin naa turaa eebbifamaa turtii gaarii qorannaa gaarii isiniif haa ta'u. Amiin Paaster. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu eebbifamaa isinillee yaada guututti haasaa oollee walitti kan qabudha kan nuu kennitanii yaada addaati. Waaqayyo dachaa sana eebbisu. Hundumti keessanillee eebbifamaa Waaqayyo sana eebbisu.